Akkuma dursee isinitti egaa manni inni kaarii dhibbachaa kanadha. Kun fuulduratti kan daawwachaa jirtan daandii guddaarraa ispaaltii guddaarraa meetirii 30 kan ta'u keessa seenaa mooraansaa kanadha. Atirii qorqorroon ijaarameetti jira. Keessa seennee isin daawwachiisa. Akkuma ilaalaa jirtan gaa mana durii ture jira. Mana mukaa kan diigamudha garuu maqaa jijjiirraaf hin ta'a. Bal'inni lafaasaa kaarii dhibbachaa bishaan ifaa qaba. Seera qabeessaa waan hundaa guutee jira. Manni kun egaa cinaasaa hoteela yookiin mana ciisichaatu jira. Kun dudduuba isaadhaani daandii karaa hoteela bukkeedhaan kan seesisu daandii guddaa qaba. Mana jireenyaaf daldalaaf illee hin ta'a. Akkuma ilaalaa jirtan bal'inni isaa kaarii dhibbachaa baay'ee bal'aadha. Manni kun egaa kan argamu magaalaa akka ammaatti Shaggar Siitii Gujee Kifla Katamaa kan jedhamudha yookaan immoo akka maqaa duriitti Mannaagashaa bakka jedhamu. Mannaagashaa jechuun bakka dhiyoodha Finfinneetti dhiyoodha jechaadha. Taaksii tokko killaarraa yookiin markaatoorraa taaksii yookiin baasii tokkoon deemtu gatiin isaa $1,400,500 jedhu walii galtee qaba. Manni itti aanu immoo ajaa'ibaa isaa utuu hin daawwatiin akka hin deemne. Kana gaafa ilaalaa jirtan kun mooraa keessa jirra. Garuu manni kun daandii guddaa ispaaltiirra mooraa keessaa mana dulloomaa yookiin mana mukaa turre jira. Kunillee bal'isaa kaarii 600 seera qabeessaa kaartaa pilaanii qaba. Inni kun hin hafne gamoodhaaf baankiidhaaf dirjitii adda addaaf kiraa ilaachuuf illee ta'a irratti ijaartanii. Garuu manni irra jiru mana duriiti dulloomaadha. Kun sarviizii duddoobaati. Kun immoo fuuldura inni daawwachaa jirtanis fuuldura isaa kunis mana duriitii mukaa garuu maqaatti jijjiirachuuf hin ta'a. Kaartaa pilaanii qaba. Seera qabeessaa waan hundaa qaba. Fuuldura isaa ilaalla. Wajjin tura fuulduraallee suuqii tokko qaba. Manni kun egaa daandii guddaa ispaaltii gara Hamboo deemsisuu irratti argama. Akkuma beekamu magaalli kun Shaggar Siitii ta'eera. Shaggar Siitii Gujee Kifla Katamaa ta'eera. Daandii isin daawwachaa jirtan kuni daandii guddaa gara Hamboo geessudha. Manni kun ofirraa leelaa suuqii cinaa jiru kana suuqii ofirraa qaba. Gamoon jira naannoo isaa bakka daldalaaf kan ta'udha baay'ee jechaadha. Kanaafuu gaa viidiyoo kana yookiin mooraa kana akkasiin daawwachiines bal'inni isaa kaarii 600 seera qabeessaa kaartaa pilaanii qaba. Daandii guddaa irratti argama. Mana daldalaaf gamoof ni ta'a. Gara bitaa isaa baankiin daldala Itoophiyaallee jira. Baankolee adda addaatu jira. Keessumaa karaan bal'achaa jira jechaadha. Sana bitachuu warri barbaadan gatiin isaa $5,000,000 jedha. Walii galtee qaba. Irraa hin hir'isu. Abbaan mana kanaa gurgurachuuf baay'ee dhimameera. Warri bitachuu barbaadan kana tola bilbila keenya kallattiin duwwaa 9 duwwaa 83 kana tola waatsaappii telegiraamii fi immoo kallattiin nu argachuu dandeessu. Akkuma isinitti egaa daandiin amma daawwachaa jirtan kuni achirraa gara Finfinnee kan deemsisudha jechaadha. Bakka dhimma manoota kana argitanii Kella Buraayyuu Kellaarraa taaksii tokko yookiin markaatoorraa baasiin tokkos deemuu dandeessu. Akka maqaa duriitti Mannaagashaa jedhama. Maqaa ammaatti Koloboo Gujee Kifla Katamaa Shaggar Siitii Gujee Kifla Katamaa kan jedhamudha jechaadha. Gatii kanaaf gara fuulduraatti illee bakki isaa bareedaadha. Daandiin guddaa immoo hojjetamuuf manoonni diigamaa jiru. Kun immoo daandii guddaarraa daldalaaf hin ta'a, kiraayiif hin ta'a, baankonni adda addaa jiru. Bakki isaa baay'ee bareedaadha. Gatiin isaas madaalawaadha. Yeroo kana miliyoona kanaanii lafa kaarii 600 bituun in argamu. Kanaaf bitachuu barbaadan kaa na dubbisaa. Bakki lamaanuu kuni achuma akkuma jenne Koloboo yookiin Gujee Kifla Katamaadha. Manoota adda addaallee jiru. Kuni $5,000,000 walii galtee qaba. Karaa tola bilbila keenyaan nu argachuu dandeessu. Nagaan nu tura.